Nagaa maatii odaa jalaa akkam nagaa jirtu har'as qophii oduu durii biraatiin wal argina. Qophiilee akkanaa argachuudhaaf subscribe gochuun dagatina. Mata dureen oduu durii keenyaa dorgommii fiigichaati. Ijoollee guyyoottan tokko keessaa guyyaa tokko leencii qocaa fi hilleettii fiigicha wal dorgomsiise. Hilleettiin baay'ee gattee fiigde. Qocaan boodatti hafte. Hilleettiin boodatti mil'atte. Qocaatti hin mul'anne. Hilleettiin hanga qocaan geessutti boqochuuf muka jala teesse. Hilleettii dharreenyee fudhatee bale. Qocaan bira geessee argite. Qocaan fiigaa hilleettii bira darbite. Hilleettiin yeroo riibaa dammaqtu qocaan dorgommicha xumuraa jirti. Hilleettiin naatee fiigicha ishee itti fufte. Yeroo hilleettiin dorgommicha xumurtu qocaa mo'attee badhaasa fudhachaa jirti. Ijoollee oduu duriin keenya har'a nama kamiyyuu tuffachuu akka hin qabne nu barsiisa. Kanaafuu isinillee nama kamiyyuu tuffachuu akka hin qabanne oduu durii kanarraa baradhaa. Nagaan turaa.